Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokkoo. Ameen. Kabajamtoota, jaallatamtoota maatii Waaqayyoo, biyya keessas biyya alaas kan jirtan akkam jirtuu? Akkamiin turtanii? Akkamiin sa'aatii kana eegdanii? Waaqayyo Abbaan jaalala isaatiin eegee tiksee hundumaa dabarsee sa'aatii kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaatee fi kan ol jedhe nuuf haa ta'u. Akkasuma maqaa isaa waamnee kan biraa hin hamne, biraan haftees kan hin beekne haadha keenya, haadha bara baraa, waadaa fannoo jalaa dubroo Maariyaam maqaan ishees kan ulfaate, kan kabajame, kan ol jedhe nuuf haa ta'u. Ameen. Maatii Waaqayyoo, baga jala bultii ayyaana cuuphaa gooftaa keenya, qoricha keenya Yesuus Kiristoosiitiin nagaadhaan isin ga'e. Ameen. Baga walumaan geenye. Waaqa keenya, uumaa keenya, qoricha keenya Yesuus Kiristoos bara kanaan kan nu ga'e, bara itti aanuunis nagaadhaan ittiin nu haa ga'u. Bara cuuphaa waggaa bara 2014 akka nagaan nu ga'u abdii qabna jechuudha. Kanaaf maatii Waaqayyoo baga gammaddan jecha wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irraa akkana jedha. Yesuus gara Yohaannisiin deeme. Yohaannisiin cuubamuudhaaf gara Yordaanosiin deeme Galiilaarraa ka'eetii jedha. Baga geessan isiniin jecha maatii Waaqayyoo, nutis cuuphaa isaatiin xalayaan garbummaa nuuf barraa'e. Xalayaan garbummaa nuti caafamee ture yookaan barraa'ee ture gooftaa keenya, qoricha keenya Yesuus Kiristoosiitiin nurraatii barbadaa'ee jechuudha. Maqaan waaqa keenyaa, uumaa keenyaa, qoricha keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee kan kabajame nuuf haa ta'u. Ameen. Maatii Waaqayyoo, nutis akka fedhaa fayyama Waaqayyootti walaloo gabaabduu waliin ilaalla jechuudha. Maqaa Abbaaf Ilmaa Hafuura Qulqulluu sadummaaf tokkummaa amannee kan bullu, naguma keessanii kiristaanni martuu, hordoftoonni Ortodoksii hundumti keessanuu, hordoftoonni Ortodoksii hundumti keessanuu. Baga har'a geessan hundumti keessanii, har'a ga'uu keessan maaliin ibsitanii? Galata Waaqayyoo, hunda injifannee cuuphaa gooftaatiin bilisa kan baanee, cuuphamuu gooftaatiin bilisa kan baanee. Gammadaa ililchaa waaqarraan nu ga'eef, dhufeera Iyesuus xalayicha ciruuf. Xalayaa garbummaa Yordaanos kan ture, Yordaanosiin seenee Iyesuus barbadeesse. Yordaanosiin seenee Iyesuus barbadeesse. Abbaa fi Ilmi Hafuurri Qulqulluun tokkummaaf sadummaan mul'isuuf dhufanii raajii ajaa'ibaa cuuphaan gooftaa keenyaa nu qulqulleesseera, cubbuurraa hunda keenya nu qulqulleesseera, cubbuurraa hunda keenya. Abbaanis yoo bu'ee duumessarra taa'ee, Hafuurri Qulqulluunis Yesuus irra qubatee bifa gogeetiin abbaarraa gad bu'ee tokkummaaf sadummaan achitti mul'ate. Tokkummaaf sadummaan achitti mul'ate. Tokkummaaf sadummaan achitti mul'ate. Kana qofaaree gochaan waaqa keenyaa Addaamiin barbaadee fayyise uumaan keenya xalayaa garbummaa isarraa cireera, nu ijoollee isaa bilisa baaseera. Nu ijoollee isaa bilisa baaseera. Yordaanos Yesuus kabajjee Yoorii fi Daanosiin moggaasaa argatte. Bakka lamatti isheenis qoodamtee ulfina Waaqayyoof duubatti deebite. Ulfina Waaqayyoof duubatti deebite. Raajii ajaa'ibaa hojiin waaqa keenyaa Galiilaa ka'ee Yordaanos deemeera. Gara Yohaannis yerootti deemee Yesuus anis sin cuubu, sin cuubamuutu anaaf ta'a jedhee, anis sin cuubu, sin cuubamuutu anaaf ta'a jedhe. Gadi of qabummaa waaqni nu barsiisee uumaan uumamtootaa uumaman cuubamanii. Yohaannisis didee ani sin cuubu jedhee waaqnis abboome akka isaan cuubamuuf. Waaqnis abboome akka isaan cuubamuuf. Yordaanosiin seenee haqeera xalayaa garbummaa. Balbala Si'oolii cufeera abbaan hundumaa. Injifanneerra nutis diina lubbuu keenyaa. Injifanneerra nutis diina lubbuu keenyaa. Injifanneerra nutis diina lubbuu keenyaa. Jannatas nuuf bantee jireenya argannee ganamaaf galgalaa kanumaaf faarfanne. Gammannee faarfannaa waaqa abbaa keenya. Gammannee faarfannaa waaqa uumaa keenya.
waaqayyo gooftaanii nu faana haa ta'u, kadhannaan haadha isaa nu wajjin haa ta'u, eegumsa ergamootaaf eebbi qulqullootaa nu faana haa ta'u, kadhaan qulqullootaa nu faana haa ta'u, kadhaan qulqullootaa nu faana haa ta'u, eebbi qulqullootaa. Nutis hin deebinu gara duubaatti, ifa gadhiisnee hin deebinu duubatti, amantaa ganamaa qabanneeti jirra. Diina lubbuu keenya kanaaf ni injifanna, diina tawaahidoo kanaaf lafa laalchisanna. Cuuphamuun nutis fayyina argannee diina lubbuu keenya nurratti kutunne gammannee faarfanna waaqa uumaa keenya. Nutis kan isaan abdanne isa abdiin keenya, nutis isatti amanne isa abdiin keenya. Walaloo koo xumuruu fi xiqqoon hanqataa waan na dhaggeeffataniif mee guddaa galatooma. Simboowwan tawaahidoo hundumti keessanuu kirrii morma keenyaa hin kunnu jabaannee haa eeggannu. Kirrii morma keenyaa hin kunnu jabaannee haa eeggannu. Kirrii morma keenyaa hin kunnu jabaannee haa eeggannu. Hanga du'aatti illee isa faana haa buunaa, abdii uumamaa Sillaaseetti amannaa. Kadhannaa Maariyaamiin jireenya argannaa, eegumsa ergamootaan diina injifanna. Eegumsa ergamootaan diina injifanna. Kan kana qindeessee waaqayyo gooftaadha, kan isas barreessee hojjetaa masaadha. Faarfataa daaqoon maraa olirraa waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Firii tawaahidoo tuubii nuuf jajjabeessaa. Saabskraayib sheer mee waliif godhaati. Nu cina dhaabbadhaa. Simboowwan tawaahidoo aleeyyaatu diinni tawaahidoo. Aleeyyaatu diinni tawaahidoo. Aleeyyaatu diinni tawaahidoo. Waaqa kaasee jalqabsiisee nu xumursiisee maqaan isaa kan ulfaatee fi kan kabajame kan ol jedhamuuf haa ta'u. Ameen.